Good morning, everybody. Today I'm going to say something on degrees of adjectives. Har'a degree adjectivoota irratti waa jechuun barbaada. Suura kana ilaala. Tall, taller, tallest. Dheeraa, irra dheeraa, hundarra dheeraa. Abdi is tall. Bontu is taller than Abdi. To find the tallest of all. Waliin dubbii keenya keessatti namoota wal madaalsuudhaaf adjectivii haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Isattaan irratti how to make comparison. Akkamittiin adjectivoota gosa garaagaraa kana comparative fi superlative isaanii argachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Cheap, cheaper. Rakasa, irra rakasa. Adjectivoota gabaaboo ta'an wansi level adjectives warra jennu akka cheap kana ER irratti daanee comparative fi superlative isaa irratti immoo EST daanee argachuu dandeenya jechuudha. Adjectivoonni kan biraan immoo warra akka laakiiti. Dhuma isaaniiti waa'ee warra qaban jechuudha. Waa'ee kana ayitti jijjiirree ERitti daballaa jechuudha comparativeidhaa fi kanaaf luckier, luckiest jechuu dandeenya jechuudha. Carra qabeessa, irra carra qabeessa jechuudha. Adjectivoonni kan biraan immoo adjectivoota dheeroo yookaan adjectives with two or more than two syllables warra jennudha. Syllableota lamaaf isaa ol warra qaban irratti immoo comparativeidhaaf more daballee superlativeidhaaf immoo most daballaa jechuudha. So expensive qaalii, more expensive irra qaalii jechuudha. How to form comparative and the superlative forms of adjectives. For one syllable adjectives, we simply add ER and the EST to form their degrees. Adjectivoota gabaaboo ta'an one syllable adjective warra jennudhaa fi salphumatti ER fi EST irratti daballaa jechuudha. Young, younger, youngest. Small, smaller, smallest. Examples. Abdi is younger than you are. Abdiin sirra ijoolleedha yookaan sirra dargaggeessa jedha. Yes, but Roba is the youngest of all. Fofaanuma maal jedhee sirriidha. Garuu Roobaan hundumarrayyuu dargaggeessa yookaan hundumarrayyuu umuriinsaa ijoolleedha jedhee. Haalli taanu adjectives ending in single consonant. Adjectivoonni tokko tokko immoo baay'ee gabaaboo ta'anii consonant tokko qofaan dhumu. So double the consonant and add ER and EST. Big, bigger, biggest. Asitti adjective big jedhu kanarratti GW goonirra jechuudha. Dolachuu comparative fi superlative irratti iyyuu inni taanu hot, hotter, hottest jennee dolachuutti UST TW goonirra jechuudha. Fat, fatter, fatters jennee jechuudha. Examples. How is the weather today? Today is hotter than yesterday jennee waliin dubbii keessatti illee adjectivoota haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. The next one is two-syllable adjectives. For two-syllable adjectives ending in Y, change Y to I and add ER for comparative and add ES for superlative. Happy, happier, happiest. Busy, busier, busiest. And it's true for other adjectives too. Examples. Did you wake up earlier? I woke up earlier than usual yesterday. Kaleessa saduriirra bariin ka'een ture jedhee deebisaafii jira jechuudha. The next, for longer adjectives, we use more and most. Longer adjective in a sentence means adjectives with two or more syllables. Careful, more careful, most careful. Useful, more useful, most useful. Examples. BYD is the most modern car of this time. BYD'n konkolaataa hundarra qaalii yeroo ammaati. Jennee waliin dubbii keenya keessatti haala kanaan adjectivoota kana fayyadamuu dandeenya. Irregular comparatives. Warri kan biraan immoo irregular adjective warra jennudha. Comparative isaanii fi superlative isaanii irregular formidha jechuudha. Good, better, best. Bad, worse, worst. Far, further, furthest. Jennee warra afaan ilaaluma kana ilaaluu dandeessu. Examples. It gives me a better advice. Inni gorsa irra gaarii naaf kenne. Amma gaasitti zaaniin hin jiru yookaan wanti itti wal madaalsaa jiru hin jiru. Garuu it gives me a better advice gaafa jennu inni gorsa irra gaarii naaf kenne gaafa jennu gorsa kan biraatti wal madaalsaa jiru nuti keessa keenya kan beennu qabna jechuudha. Helen sent him more money than usual. Helen yeroo kan biraarra qarshii ergituu fi irra caalaa qarshii ergiteefi jedha jechuudha. Haala kanaan waliin dubbii keenya keessatti comparative superlative form adjective fayyadamuu dandeenya jechuudha.
Comparative adjectives are used to compare two things, people and animals. Examples: Bonnie, how shall we travel? Shall we drive or go by train? Yomi, let's go by train. It is cheaper. Driving is more expensive than going by train. Ijoolleen kun asitti waliin dubbii taasisan keessatti akkamitti yoo imalle wayya jettee gaafatte Booniin taaksiidhaan deemnu moo baaburaan nu wayya jettee let us go by train. Yoomiin immoo kottaa baaburaan deemna. It is cheaper. Baaburri rakasa. Ittiin jedhee driving is more expensive than going by train. Drivingin yookaan taaksiidhaan deemuuni baaburarra gatiinsaa baay'ee qaaliidha jedhee yaada kana kennee jechuudha. Haala kanaan garaagarummaa gatii taaksiif baaburaa gidduu jiru yookaan baaburaan deemuuf taaksiin deemu gidduu jiru mari'atanii jechuudha. So cheaper and more expensive in this sentence are comparative forms. More examples. After comparatives you can use than. Comparative keessatti akkuma argitanii thanii fayyadamna yeroo baay'ee. The exam was easier than I expected. Easier than jechaa jirra jechuudha. Last night I went to bed earlier than usual. Earlier than jennee wal madaalaa jirra jechuudha. We can use comparative without than too. Than utun fayyadamuu dandeenya. Can you walk a bit faster? Isa deemaa jirturra ariifattee deemuu dandeessaa? Jennee gaafachuu dandeenya. I would like to have a bigger car. Konkolaataa irra guddaa qabaachuun barbaada. Amma gaasiitii bigger car gaafa jedhu zaanii fayyadamaan jirru yookaan gochi lama hin jiru. Garuu I would like to have a bigger car gaafa jedhu konkolaataa kan biraatti madaalsaa jiru namni sun asitti barreessuu baatullee sammuusaa keessaa qabaa jechuudha. This is all I have for today. Thank you for watching. My YouTube channel is in bio. Subscribe for more. Have a nice time.